Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu kan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya alaa keessa jirtanis bakka fi haala isin irra jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas Mastuu maaliif fuuldura keenya dhuftee jechuu keessan hin hafuun akkasumas yaada xiqqoota kan qabaa yaadan qabu isaanii isiniif oduu barbaade kanani. Akkasuma yaadni kee kunis maalidha jechuun keessan hin hafu yaadni kootis waa'ee walaloo halluu haadhati baay'ee walaloo hin danda'u illeedha garuu hagan danda'u sammuu koo keessaa wanta sammuu koo keessa jiru isiniif ibsa jedhee kanani. Akkasumas walaloo walaleessaa shamarree biyya ambaa keessaa walaloon kootillee waa'ee jireenyaa odeessa walaloon kootillee waa'ee jireenyaa odeessa. Yaa shamarree biyya ambaa yeroo biyyaa baatu haadha kee yookiin abbaa kee dafanii jijjiira jettee biyyaa baate akkasumas eega biyyaa baatee waggaarraa gara waggaatti ji'aa gara ji'aatti ni lakkoofsista hojjetteetis ni jijjiiramta. Ayyaanni waggaa yoo dhufe yaa haadha koo jettaa ayyaanni waggaa yoo dhufe yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo yaa abbaa koo jettaa ati hundumattuu ni yaadda galgalaa ganama ati hundumattuu ni yaadda galgalaa ganama sumatti eenyu yaada madaamiin ganamaan kaatee ka'iitu mana as adda'ee jettii ka'ee kursii hojjedhu jettii sa'aatii kursii bira yoo darbe misaa hojjedhu jettii sa'aatii misaa bira yoo darbe iraanni ga'e jettii ati guyyaa guutuu kushiinadhaa gara saalooniidhaa gara koridoorii fiigatuma ooltii homtuu siin argu bee shamarree biyya arabaa ati galgalaa ganamaa yaadni kee waamumaa hojii mana hambaatii. Haadha koo yaada jettee osoo himattee homtuu siin beeku abbaa koo yaada jettee obboleessa koo yaada jettee osoo himattee namni takka siin beeku osoo haadha kee taatee galgalaa ganamaa osoo haadha kee taatee galgalaa ganamaa mijayyoon koo dadhabdee jettee gamasii yaaddi haati ormaa namaa yaaddu kan jedhanii sun dhuguma haati ormaa namaa yaaddu kan jedhan sun dhuguma. Yaa harmee koo si yaadee waggaarraa waggaatti ji'aa gara ji'aatti guyyaa ayyaana waggaa yaa harmee koo jedhee tanaan galgalaa ganamaa keessa gootitti yaada galgalaa ganamaa keessa gootitti yaada harmee koo si yaaduu hin dhiifne fageenya sirraa na fageesse guyyaa tokko garuu wal arguun keenya noolu haga guyyaa wal agarruutti waaqayyo umurii kee sinaaf haa dheeressu harmee koo si yaadee galgalaa ganamaa haga guyyaa wal agarruutti waaqayyo umurii kee sinaaf haa dheeressu. Akkasumas ani beesii yaada harmee koo galgalaas ganamas yeroo ayyaanni dhufu warri arabaa uffata aadaatii uffata ani garuu bijaamaa takkaa fi pantaloonii takka uffadhee tananii ayyaana waggaa dabarsaa. Ayidiin biyya ambaa anatti homaa muti garuu oduu ayyaana biyya kootii ta'e anatti gammachuu kooti oduu ayyaana biyya kootii ta'e anatti gammachuu kooti. Maaliif yoo jettee na gaafatte harmee koo osoo bijaamallee uffadheetoo oole wanta ati na bira jirtuuf gammachuu dhalan oola wanta ati na bira jirtuuf gammachuu dhalan oola. Harmee koo si yaadee waaqayyo bichaan guyyaa dheeraa gabaabaa nuuf haa godhu waaqayyo bichaan guyyaa dheeraa gabaabaa nuuf haa godhu. Guyyaan kun gabaabbatee wal arguun keenya nafu guyyaan kun gabaabbatee wal arguun keenya nafu hagasitti yaa harmee koo waaqayyo umurii dheeraa siinaaf haa kennu waaqayyo umurii dheeraa siinaaf haa kennu. Inuma wal agarraa har'a boru osoo hin jedhin inuma wal agarraa har'a boru osoo hin jedhin harmee koo si yaadee galgalas ganamas ani yaadduma keetiin hirriiba dhabee jira ani yaadduma keetiin hirriiba koo dhabee jira. Atis achi teechee eebadeen jayyoomtoo yoomuma naa galtii jettee galgalaa ganamaa waaqayyo naaf kadhatta anillee immoo harmee gooman galeetoo harmee koo ijaan argaa jedhee galgalaa ganama waaqayyo siif kadhadhaa guyyaa tokko darbuun keenya hin hafu harmeetoo agasitti garuu obsumaan naa jiraadhu agasitti garuu obsumaan naa jiraadhu. Harmee koo baay'ee si jaaladhaa
galgalaa ganama abbaa kootiillee nagaa itti naa himi, obboleessa kootiillee obboleettii kootiillee nagaa itti naa himi. Dhaamsa kiyya kana hin irraanfatini, ani galgalaa ganama inuma si yaada, si yaaduu dhiiseesseen galgalaa ganama inuma si yaada. Aga guyyaa wal agarruutti nagaa naaf ta'i, umurii naa dheeradhu, Waaqayyo akkuma si haa jiraachisu, Waaqayyo umurii akkuma si haa jiraachisu. Harmee koo baay'ee si jaaladha, galgalas ganamas harmee koo baay'ee si jaaladha, galgalas ganamas. Akkasumas garuu beekani kaan wanta keessa kootti yaadee jiru sila ta'eefu akkasumas yoo isinitti tole viidiyoon kee yoo isinitti tole laayik share gochuun irraanfatinaa. Jajjabeessaanii yoo isin viidiyoon kun baay'ee bareeda jettan guyyaa lammataa kana caala sagalee koo yookiin kana caala irra dabalee kana caala wantoota gaarii kan qabadhe isiniif dhiyaadhu abdiin qaba sila ta'eefu haga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Warroonni biyyaan baay'attan, warroonni haadha keessan, abbaa keessan, biyya keessan yaaddanis Waaqayyo nagaa nama galtanii maatii keessan biyya keessan argitan sinaa taasisu isiniin jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u.